jaarsi kiyya sanyii kormaasaa akkana keessatti hin dhangalaasneen godha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti seeraan baradhee xumureera. Sanaan booddee garuu carraa barachuu bal'aa argadhus yookiin immoo qabaadhus qabxiin maatirikillee anaaf dhufus haa ta'uutii garuu maatiin kiyya akka ani baradhuuf otoo hin taane akka ani heerumuuf dhiibbaa narratti uumuu jalqabanii. Naannoo keenyatti ijoolleen dubaraa barnoota baratanii yuunivarsiitiillee seenanii hojii dhabanii waggaa 2-3 taa'anii waanta jiraniif maatiin koo isaaniin fakkeenya godhachuun gara barnoota piriippaaraatooriitti akkan deemurra gara gaa'ilaatti akkan deemuuf dhiibbaa narratti uumuu jalqabanii. Waa'ee barattoota hojii dhabanii akka fakkeenyaatti kaasanii anaan barnootarraa na hambisanis haa ta'uutii garuu kaayyoon dhokataa kan isaanii inni guddaa yookiin immoo jalqabaa nama dureessa anaatiin fuudhuuf duuba keessa haasa'aa jirutti akkan kennamuuf guyyaa jaarsummaan ergamu eeggachaa jiraachuu isaaniiti. Namni abbaa qabeenyaa ta'e tokko mucaa biyyasaa yookiin immoo anaan fuudhuudhaaf haadha manaasaa lammataa na godhachuudhaaf haasa'amaa akka jiru dubbiin gurra maatii koo buutee turte. Otuun ani homaa tokkollee hin beekiin maatiin koo dubbii kana namootarraa dhagahaniiru. Kana qofaa miti. Akkuma maatirikiin dhufeen jaarsummaan gara maatii kootti ergamee jennaan maatiin kiyya fedhii koo yeroo na gaafatanitti lakkisaa ani barachuun barbaada dirqama ni heerumta yoo naan jettan immoo jaalallee waggaa 4 ol na kadhateeruun qabaa isatti qofan heerumaa jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti anaa fi maatii koo gidduutti walitti bu'insi uumamee maatiin kiyya fedhii koo murtee isaanii keessa otoo hin galchiin jaarsa dhufeetiif tole intala keenya ni isiniif kenninaa jedhanii deebisanii. Namichi magaalaa Finfinnee jiraatu qabeenya qaba jedhame kunis yeroo sanarraatii kaasee bilbila koo fudhatee anatti bilbiluu eegale. Anis deemiitii re'aa kee barbaaddadhu ofii jaalallee nan qabaa jedheen deebisaafii ture. Yeroo kana inni jaalallee 9 otoo qabaatteeyyuu kan si fuudhee si waliin jiraatu anadhaa jedhee 100% akka na fuudhu ofiif mirkaneeffatee yeroo hundaa naaf bilbiluu kennaawwan garaagaraa karaa maatii koos ta'ee karaa hiriyoota koo naaf erguu fi kanneen kana fakkaatan eegaleera. Namni kun kana duratti gaa'ela dhaabbatee ijoollee 5 horatee haa ta'uutii garuu walitti bu'insa isaan gidduutti uumameen gaa'ela isaa diigee haati manaan ijoollee qabattee jiraachuu kan eegalte isarraa adda baatee jechuudha waggaa 4 fixxeetti. Inni turtii waggaa 4 booddee qabeenya qabu erga adda qooddatee booda gaa'ela gara biraatti ce'uuf anaatiin maatiin firoottansaa hiriyoonni koo obbolaansaa xixiqqoon anaatiin isaatiif filanii. Maatii koorraa dhugumatti ani addadha. Bareedina yookiin immoo simboo namni hedduu jaallatu yookiin immoo filatu hin qabaam. Rifeensa kiyya qofaatu itti dabaluudhaaf gatii huumaan heerii yookiin rifeensa namtolchee barbaada malee hojjaaf giddu galeessa bifaaf diimtuu konkonni ija koo fi funyaan koo xiqqinni hidhii kiyyaa deemsi faana kiyyaa yeroo hundaa dargaggoota jajuu dubartii ishkololee jedhanii dubbiidhaan baachuu danda'aniitiif afaan isaanii irraatii hin bu'u. Yeroon kutaa 6 baradhurraatii kaasees gaaffii jaalalaa hedduu dargaggoota hedduu biraatii keessummeesseera. Haa ta'uutii garuu dubartiin bareedina qabdu ijoollee dhiiraa madaaltee waan of bira geessuuf yeroon kutaa 7ffaa baradhu barnoota seeraa eebbifamee naannawaa magaalaa Jimmaa keessa abbaa murtii ta'ee hojjechaa kan jiru dargaggeessa tokkoof gaaffii jaalalaa isaa fudheen yeroo sanarraatii kaasee qabsoo jaalalaa isa waliitiin dabarsaan ture. Eenyumti ijoolleen dhiiraa jaalallee nan qaba yeroon jedhu dhugaadha jedhee kan naaf amanu hin jiru. Ani garuu dhugumatti dhiira kana nan jaalladha isatti heerumuufis fedhii guddaan
humnaan qaban ture. Maatiin kiyya garuu gonkumaa hojjetaa mootummaatti akkan ani heerumu hin fedhanii. Dhumarratti maatiin kiyya nama kanaatiif na kennanii fuudhi jedhanii guyyaa gaa'ilaallee waliin muratanii. Haa ta'uutii garuu jaalallee kiyyatti haalan keessa jiru himeen innis konkolaataa qabatee dhufee haadha kiyyaaf karaa duubaa buddeena tolchaa otoo hin jiru akka dhufee na fudhachuuf qophaa'eeru yeroo inni natti himu buddeen tolchaan jiru dhiiseen waan mana keessaa uffata kiyyallee otoo hin jijjiirratiin konkolaataa kana yaabbadheen magaalaa Jimmaa deemeen guyyaa 3 booddee maatii koodhaan nan barbaadinaa ani heerumeeraa jaalallee kootti jedheen deebiseefi. Kanaan booddee maatiin kiyyaa nagaa naaf hin qabanii anaan hin dubbisanii. Obboloota koo dubartootaatu heerumanii gaa'ela kan dhaabbatanitu maatiin keenya bari siif jedhaniiti ati akkam jecha isaanirra dabartee fedhii keedhaan deemtee heerumta jechuun natti dheekkamanii. Ani garuu takkaa itti seeneeraa kanaan booddee wanti dhalatu hin jiru heerumeeraa. Heerumni dubartii immoo takkaadha wantan murteeffadhe kanammoo gonkumaa ittiin gaabbuu jedheen deebiseefi abbaa manaa koo kana waliinis jiraachuu nan jalqabe. Araara si'a 3 maatii kootti ergee jennaan haatii fi abbaan koo hanga ati dhiira kana jala jiraattutti nuti sittin araaramnu jechuun na didanii. Anis nama kana waliin jireenyan eegalee waggaa tokko naguman jiraadhe. Waggaa tokko booddee daa'ima akka godhannuuf abbaan manaan koo na mari'ate. Anis tole haa ta'uutii garuu maatii kiyya otoon araarfadhee natti tolaa jedheen deebiseefi. Karaa obboloota kiyyaas maatiin koo akkanatti araaramaniitiif kadhachaan ture. Haa ta'uutii garuu maatiin koo haatiif abbaan koo fi obboloonni koo dhiiraa gonkumaa sagalee keeyyuu dhaga'uun barbaannu naan jedhanii. Kanan obboleettii kiyya hangafaatiin maal haa godhuree yeroon jedhuuni waa'ee qabeenya isaa na gaafatte. Anis miindaa argatuun ala homaa waan tokko hin jiru. Meeshaa mana keessaa waa tokkollee bituuf baatii 3 baatii 4 qusataa mindaama kanarraatii warra isaa obboloota isaanii gargaara ni barsiisaa. Kanarraa hafteen immoo anaatiif wanta humna isaa godhaa yeroon jedhuuni nama kana yoo dhiistee baate idaan qabdu mee jireenyi isaa kan jijjiiramu yoo ta'e otoon dahiifiin waggaa tokko waliin jiraadhuutii sana ta'uu baannaan garuu namichi abbaa qabeenyaa sun ammallee wanta si eeggatuuf salphaatti jireenya gaariitti ce'uu yookiin immoo darbuu ni dandeessanaan jettee na gorsite. Dhuguma gaa'ela keessa seenanii rakkoo arguun qorumsa gaa'elaa isa guddaati. Ilmi dhiiraa hojjetee harkatti qabatee fuudhuu yookiin immoo gaa'ela dhaabbachuu qabaan dhugumadha. Jaalalli hudduu duwwaatti walitti galan booddee wanta nyaataniif dhugan yeroo dhibamu wal nyaachuutu eegalama. Ani garuu namni kun of danda'ee mataasaa jiraachisaa otoo jiru jireenyi inni jiraachaa jiru kun darbee nama biraa karaa maatii koo gargaaruu waan hin dandeenyeef maatiin kiyya immoo kan isaan gaa'ela obboloota koo jibban waan isaan ofirra darbanii maatii isaaniif ta'uu hin dandeenye inumaa deebi'anii obboloonni koo dubaraa gargaarsa maatii koo kan eeggatan ta'anii yeroo mul'atan akkan nama qabeenya qabutti heerumuuf dhiibbaa narratti uumuu kan jalqabanidha. Abbaan manaan koo maatii isaanii gargaara haa ta'uutii garuu maatii koo gargaaruuf immoo humna hin qabu. Maatiin kiyyas anaaf araara kan jibban yoo itti araaramnes intalli keenyi bu'aa maalii nu buusti harka hiyyeessaa hojjetaa mootummaatti galtee yaada jedhu waan qabaniif. Dabalataan wanti darbuun barbaanne maatiin koo rakkatanii gargaarsi kan ta'uu fi yookiin immoo kan maluufi miti. Haa ta'uutii garuu namumatu uumama isaatiin jireenya addaa kan namaa maallaqa karaa namaatiin kennamu waan barbaaduufi abbaan koo lafa maatii isaarraa fudhate mana qabeenya ni qaba. Dabalataan immoo hojjetaa mootummaadhas. Suuqii giddu galeessaallee balbala keenya fuulduratti ni qabna. Rakkoon kan jedhamu mana keenya hin jiru. Haa ta'uutii garuu kanumarra darbee gargaarsa waan barbaadaniif abbaa qabeenyaa sanatti yoon heerumeetiif waan gammadaniif qofa anaaf nagaa kennuu didanii. Maarreeyanis karaa yookiin immoo gama tooraa sooshaal miidiyaatiin namicha kana dura jaarsaa gara maatii kootti ergatee maatiin koo fudhatanii ani dideen gaa'elatti seenee sana dubbisuun jalqabe. Innis gammadee na dubbisuu eegalee baatii tokko waliin haasofnee isa kana waliin gaa'ela dhaabbadheen waggaaf baatii tokkotti konkolaataa
konkolaataa masaasaatiin magaalaa Jimmaa dhufee iccitiidhaan wal dubbisnee wal dubbisuu qofa otoo hin taane sireellee waliin qooddanne. Eega kanaa kaasee akkan gaa'ela amma keessa jiru kanan dhabuu wanta naaf galeef yeroon abbaa manaa koo waliin ciisu sanyiin kormaansaa dhala yookiin immoo daa'ima akka qaama koo keessatti hin uumneef qoricha fayyadamuun eegalee. Guyyaa qoricha fayyadamuun dagadhe immoo sanyii kormaasaa gara dhalaatti akka inni dhangalaasu qaama koo keessatti akka inni dhangalaasne yoo qaama koo keessatti dhangalaase akka abiddaa baay'ee akka na gubu sobeen isatti mu eegalee. Manni yaalaa hedduun magaalaa Jimmaa keessa jira mitiree maalidha kuni jedhee rakkoo gubuu sanyii kormaasaa deemeellee gaafateera. Haa ta'uutii garuu yeroo tokko tokko akkana ta'uu danda'a jedhanii qoricha kennanii fi ofirraatii deebisanii. Kanaan kan dhaabbate miti. Namichi dureessi magaalaa Finfinnee jiraatu kuni yeroo garaa garaatti dhufee as magaalaa Jimmaatti na argachuu jalqabe. Abbaan manaan koo kan hojjetu magaalaa Jimmaarraa siqxee magaalaa argamtuttidha waan ta'eef ganama barii sa'a 12tti manaa ba'ee galgala sa'aatii 1tti yookiin immoo 2tti galaam. Akkana irratti hin beekamneef mana kiraallee ofirraatii jijjiireen bahuu fi galumsa kiyya ilaalanii abbaa manaa kootti akkan himneef of eeggannoo guddaa mataa kootiif godheeraam. Dhumarratti yookiin immoo anaa fi abbaan manaan koo waliin jiraannee waggaa 1 fi baatii 8 yeroo xumurru namichi na fuudhuu barbaadu kuni si jaalladheeroo deddeebi'uu kiyyarra asuma mana kireeffadheen jiraadha jechuun ollaa man'anii abbaa manaa koo waliin kireeffadhee jiraadhu mana kireeffatee xiyyaaraan torbeedhaan dhufuun ana waliin wal arguu jalqabnee akkan abbaa manaa koo dhiisu isaaf ulfaa'u itti meen innis maatii kootti dabarsee himee maatiin kiyyallee otuman abbaa manaa koo jala jiru iccitii kana karaa nama kanaa dhaga'anii natti gammadanii nageenyas na waliin buusanii. Sanaan booddee nan ulfaa'ee baatii 4 magaalaa Jimmaa erga turee booddee jechuudha. Ulfaa'uu kiyya akkuma mirkaneeffadheetti kan abbaa manaa koo akkan taane 100% sirriitti waan hin beekuuf siif ulfaa'eera jedheen ulfaa'een. Otuu abbaan manaan koo ulfa ta'uu koo narratti hin barin magaalaa Jimmaa dhiiseen xiyyaaraan magaalaa Finfinnee galee. Kanaan booddees mana kondominiyeemii abbaa ciisicha 3 naaf kireeffatee waliin jiraachuu eegallee. Abbaan manaan koos yeroo kanatti na barbaacha takkaa gara biyyaa takkaa gara hiriyoota koo takkaa immoo gara obboloota koo marmaaree yeroo gamsiisu dhumarratti nan barbaadiin ani gaa'ela dhaabbadheen naman jaalladheetiif ulfaa'een jireenya haaraa jalqabeera abdii kutat jedheen suuraa kiyya ergee fi kanaan booddee ture jireenya qananii jedhamu ana miti sanyii koo keessaa nam tokkollee argee hin beekne jiraachuu kan hin eegalee. Abbaa manaa kiyya lammataa kana waliin magaalaa Finfinnee hoteela keessatti bakka maatiin kiyya argamanitti cidhan godhadhe. Cidhi keenyis kan bareeduu fi firoottan hedduu kanarratti argamanii turanii. Sanaan gaa'ela lammataatti galeen abbaa manaa kana dura ijoollee qabu hiikee na waliin gaa'ela dhaabbatuuf murteesse waliin jiraachuu nan jalqabe. Abbaan manaan koo kan lammataa kuni konkolaataa kan manaa kan hojii 2 biyyaatii gara biyyaatti hojjetu mana appaartaamaa gastaawusiitiin kireeffamu mana jireenyaa kan mataasaa haadha manaasaarraa erga qooddatee booda qofaatti kan qabudha. Qabeenyi isaa guddaadha. Maarree yeroon dahu namoota mana jireenyaa isaa kireeffatan keessaa baasee anaan keessatti na galchee tarii yoo na sodaatti jechuun mana jireenyaa isaa gara maqaa kootti jijjiiree jireenya ajaa'ibaa jiraachuun jalqabe. Dhumarratti guyyaan da'umsa koo gahee rabbi guddaan ijoollee dhiiraa lakkuu 2 naaf kenne. Kun anaaf gammachuu koo addaa gammachuu koo guddaa ture. Abbaan manaan koos baay'eetti gammadee dhala yookiin immoo ijoollee baay'ee jaallata. Ijoolleen isaa warri haati manaansaa kan duraa deessee fi ija isaa duraa deemuu isaaniitti baay'ee qalbiin isaa tuqameera. Harkaan guddisee dhumarratti garuu isaanillee haadha isaanii seera duratti waan filataniif ishee waliin ba'uu isaaniitti baay'ee gaddeera. Gaa'ela akka inni dhaabbatuuf sababa guddaa kan ta'anillee ijoollee isaadha. Ijoollee anaan irra caalaatti jaallattu qabaachuun qaba ejjennoo jedhu ni qaba.
maarreegaa anaa fi inni hanga waggaa 4 guunnutti jireenyi nan jiraadhu isinitti himuu danda'u. Manni koo guutuudha. Hojjettoota mana keessaa biyyaa dhufan 2 qaba. Dibadhee dhiqadhee jiraachuutu hojii koodha. Wantan barbaade nyaadha, wantan barbaade dhuga, bakkan barbaade deemeen isa waliinis ta'e namoota yeroodhaaf hiriyootan godhadhe waliin nan bashannana. Kana qofaa miti. Maatii koo, obbolaa koo, warra fuudhanis, warra fuunes, warra heerumanis, warra hin heerumnes gara magaalaa Finfinneetti waameen ijoollee isaanii waliin uffata, dibata, waan isaan barbaadan, waan nyaatan, waan dhugan bashannansiiseen torbee tokko, torbee 2 dabareedhaan of bira kaa'een gara biyyaatti isaaniin gaggeessaam. Ayyaanni yeroo ga'u mana obbolaa koo 2 fi mana haadha kootti hoolaa kan qalwanadha. Yeroo yerootiin ayyaanni geenyaan harka koorraa waan ta'e eeggataniif sirriitti ergeen gammachiiseen oolaam. Ana caalaa immoo abbaan manaan koo akkanani warra koo gargaaruuf dhiibbaa narratti godhaam. Ana qofaa otoo hin taane otoo natti himiin innillee warra koo sirriitti naaf gargaaraam. Jireenya ajaa'ibaa ta'e tokkon jiraadhe. Turtii waggaa 4 booddee jechuun bara 2014 abbaan manaan koo otoon ani yaadiin, otoon ani shakkiin, akka shakkiitti illee garaa kootti otoo hin qabatiin waraqaa ta'e naaf fidee dhufe. Ragaa DNA ijoolleen koo 2 kan saadha jedheen shakkii tokko illee hin qabne kan isaa kan taane kan mirkaneessudha. Ijoolleen kiyya 2 bifaan anatti bahanii. Waammoo wanti nama shakkisiisu ni jira mitiire. Anis keessa koottiin dubbadhu malee wantan shakku nan qaba. Haa ta'uutii garuu wantan shakku sana abbaa manaa koo isa lammataa kanarraatii nan argan ture. Kanaaf shakkiin koos 100% otoo hin taane takkuma takka yaadni kiyya shut jedhee na fudhatee yaada biraa keessa kan na galchudha. Haa ta'uutii garuu suni shakkii qofa otoo hin taane dhugaa ture. Kanani yeroo sanatti waliin ciisaa ture abbaa manaa koo kan jalqabaa fi kan lammataa kana waliinidha. Abbaa manaa koo kan jalqabaa qorichas fudheen sanyii isaas didatti akka dhangalaasu godheen akka inni ana keessatti daa'ima isaan keenye dhiibbaa geessisaan ture. Haa ta'uutii garuu harka namaa jalaa malee harka Rabbii jalaa miliquun hin danda'amu. Waggaa 4 booddee abbaan manaan koo kan shakkaa ture maallaqa guddaa kanfalee ragaa DNAf kan ta'u gara hospitaalaa geessuun ijoolleen kun kansaa kan taane mirkaneeffate. Yeroo kanatti ture dubbii tokkoon ati anaan guyyoomsaa turte waggaa 4 guutuu natti taphate. Bara ulfa turte hammansi kunuunsaa ture haadha manaa koo kan jalqabaa walakkaalleen kunuunsine. Isheef gatii dhawwachuun koo kunoo daa'ima namaa kan ta'eetiif akkan siif sagadu na taasise. Har'a ijoolleen kun kan koo miti homaa wanta anarraa qabdullee hin qabdu jechuun mana isaatii baasee na ari'ee. Kana qofaa miti haadha manaasaa kan duraati araaramee deebi'ee qabeenya isaanii adda qooddatan walitti deebisanii dhiifama wal gaafatanii mana tokko keessa anarraa adda bahee baatiillee otoo hin guutiin waliin jiraachuu jalqabanii. Mana seeraatti deemeen abbaa manaa koo lammataa kana nan himadhe. Manni seeraa ragaa kana irra deebi'ee akka ilaalamu gaafatee dhuguma daa'imni dhalate kan isaa miti. Qabeenyin adda qooddus ta'e inni akka kennaatti naaf kenne daa'imni kun kan koodha jedhee malee lafa qullaatiin akka hin taane seera dura dhaabbatee falmee manni gara mana kootti jijjiirame. Yeroo mana sana gara maqaa kootti jijjiiru waa'ee ijoollee isaa ijoolleen koo akka keessatti guddattuuf jedhee seerallee caqasee waan barreesseef ijoolleen kun kansaa ta'uu seerrillee yeroo mirkaneessuu fi waggaa 2 booddee bara darbe seera durattillee harka duwwaa kan ta'e naaf mirkanaa'ee abbaa manaa koo duraatiin erga darbee ergan waggaa 4 jiraadhee ijoolleen kun kansaa miti kan keetii akkan si balleesse sirriitti nan beekaa. Wanta Rabbi carraa naaf godheen hojjedheen ijoollee koo nan guddisaa. Haa ta'uutii garuu abbummaa keetis nan ganiinii ijoollee koon ganiinii akka ati anarraatii daa'iman godhanne jabeesseen dhorkaa ture. Haa ta'uutii garuu ani siif isaan ala nama biraa waliin hin ciisne jedheen ijoollee isaallee akka inni dubbisuuf araara waliin buufadhe. Innis dhufee ijoollee isaa ijaan argee akka abbummaatti dubbisee waan dhaban hin qabani uffata kophee bitee fi gara hojii isaatti deebi'e. Gaa'ilallee kan raawwate ergan ani abbaa manaa koo waliin walii kee boodadha. Ergan isarraa adda ba'ee waggaa 4 booddee jechuudha. Amma kunoo dhiibbaa maatii koon dogongora mataa koon gaa'ila ijaareen diige si'a 2 kana keessatti harka duwwaa abbaa manaa malee hafeen jireenya kaleessaa miti hangan ijoollee kootiin wantan nyaachisuuf wantan dhobaasu dhabeen rakkadhutti gadadameen jiraachaan jira. Kanaaf immoo balleessituun anumadha. Balleessaa koo wantan beekuuf isin immoo akkanarraatii barattaniif seenaa koo isiniif hin qoodee. Maallaqa nama jaallatu jechuun akka nama
qilleensa hordofuuti. Qilleensi garamitti akka inni deemu hin beekamu. Anis maallaqa hordofeen ilaalcha maatii koodhaan gaa'ela jalqabaa koo naman jaalladhu jibbeen ija maallaqa alaaleen gaa'ela koo diiguun koo kunoo lafatti haftuu deemtee kan hin xumurre karaatti haftuu na godhe. Kaleessa maatiin koo harka koo ilaalaa kan turan har'a dubartii gadi deebi'een harka maatii koo harka obbolaa koon ilaaluun taasifame. Kaleessa obboleettiin koo abbaa manaa kee jalqabaaf hinda hinnaan jette har'a yoomin akkanan siin jedhe ilaalin siin jedhe malee jechuun jecha afaan isheetiin dubbattee na gorsite. Erga dubbiin irratti galagalee na haalteetti. Kaleessa maatiin koo nuti dura jenne malee erga gaa'elatti seentee akkana godhi siin jenne irraa jechuun jabaadhu isa dhiisii jalaa ba'i isa naan jechaa turan na haalaniiru. Gaafa maallaqni jiru hunduu isin waliin jira. Waggaa 4 mana abbaa manaa koo lammataatti hunduu cooma isaas daadhii isaas waliin dhugnee waliin lafa dhiitaa turre. Qabeenya guddaas balleessineerra. Har'a garuu na harkaa fuudhamnaan hundumtuu fuula isaanirraa galagalchee akkan ani maallaqa tokkollee isaanitti hin baasneet ba'aa godhanii maatiin koo obbolaan koo na ilaalaa jiru. Hireen jireenya koo haftee ijoollee koo qabadheen barnoota illee hin baranne mana namaa galeen hojii humnaa hojjedheen ija namaa jalaa dhokadheen jiraachuudha. Akka koo balleessu akka koo jireenya namaa miidhu rabbi isinitti hin fidiin. Ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi waan irraa barattan waan irraa hubattan wanta isin mudate komentii jalatti nuuf barreessaa jecha qophii yookiin immoo seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.